Ishi akkam jirtu nagaa jirtu fayyaan isin haa baay'atu jechaa ijoollee Oromoo akkam nagaa jirtuuf fayyaa qabaadhaa fayyaan isin biraan dhabames isiniin jedha. Deebinee irraa walitti boqonnaa lammaffaa paartii lammaffaa barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaatiif walitti deebinee jirra. Ishi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jajjabeessuus hin dagatinaa isiniin jedha. Ittaafuuf nu waliin paartii isa qaffaa paartii isa lammaffaa waliin taafuuf nu jechuudha. Maal ka jedhu irratti fufna paartii isa lammaffaa change in quantity demand versus change in aggregate demand isa jedhu kanarraa paartii lammaffaatti deemna jechuudha. Isinitti tole subscribe like gochuu hin dagatina comment gochuu hin dagatina waan gaaffii isinis ta'e isiniin jedha. Waliin haa ilaallu kanaafuu change in quantity demand versus change in aggregate demand ka jedhu garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa isaanii beekuu qabdu ijoollee. Change in quantity demand of real GDP is brought about by a change in price level. Change in price level. Kanaafuu change in quantity demand yoo kan laallu ta'e jalqaba change in quantity demanding keenya kan wal qabatu price levelidhaan jechuudha. Price level hojii wal qabata. For example, price level fail, the quantity demand of real GDP rise. Other things sakaris variables. Maal jechuu barbaade seetan asitti wantoonni biraa dhaabbataa ta'anii akkuma jiranitti ta'anii piraayisiin meeshaa tokko yookiin piraayisiin gudii tokko yoo kan kufu ta'e yoo kan gadi bu'u ta'e hammi nu meeshaa san bituuf fedhii qabnu fedhiin keenya ni dabala. Maaliif gatii xiqqaadhaan bituu dandeenya jirra waan ta'eef fedhiin keenya maal ta'a ni dabala jechuudha. This represents as the movement from one point to another along the same demand curve. Kun immoo giraafiin isaa giraafii change in quantity demand kana yoo kan wal ilaallu ta'e giraafiin change in quantity demand keenya kun movementii taasisa jedha. Pointii tokkorraa gara pointii biraatti movementii taasisa malee shifting godhu jechuudha. Fakkeenya isin fudhadhu isa kanarratti. Fakkeenyaan isin fudhadha. Ishi. Fakkeenya isin fudhadhu asitti. Fakkeenyaaf giraafii kana ilaalaa. Giraafiin kun ni jira hoo jenne kun quantity keenya ta'a jechuudha. Asitti quantityidha. Pricing keenya as jira jechuudha. Gaafa pricing keenya ol ba'u hammi nu meeshaa binnu gadi bu'u as ta'a. Pricing keenya as gaafa ta'u hammi nu meeshicha bituuf fedhii qabnu as dhufa jechuudha. Gaafa pricing keenya gadi bu'u gaafa pricing gadi dhufu hammi nu bituu keenya ol ba'a jechuudha. Ol ba'a. Akkasuma gaafa pricing akka badaa gadi bu'us hammi nu waa bituuf fedhii qabnu bifa kanaan ta'a jechuudha. Bifa kanaan. Kun immoo yoo karviin demand aggregate change in quantity demand karviin keenya akkam ta'are karviin isaa kana fakkaata jechuudha. Karvichi. Kanaafuyyuu maal nuun jechaa jira movement from one point to another point along the same demand curve. Karvii wal fakkaaturra jijjiirama akkamii qaba? Jijjiirama akkanaatti qabaadha. Karvii tokkorraa karvii tokkotti maal ta'a? Jijjiirama jechuudha. Pointii tokkorraa gara pointii tokko asirraa asitti malee maal hin goone? Karviin jijjiirre ilaala barattoota. Karviin hin jijjiiramne jechuudha. Garuu mooyyuu gaafa aggregate demand ilaalla karviin jijjiirama jechuudha. Kan nutti argisiisuu barbaade asitti. Ifa isiniif ta'e natti fakkaata. Bakki itti isin hin galle yoo jiraate. Gaafatu hin dagatinaas isiniin jedhaa. Hatti fufnu ishee. Itti hafuuf. Change in aggregate demand ilaallu is a shift of aggregate demand curve. Karviin immoo akkuma duraa maal ta'a? Shift ta'a jechuudha. Kun immoo maal jenne? Shift ta'a malee akkasanii maal hin ta'u? Movement along the same curve irraan ta'u jechuudha. The quantity demand of real GDP changes even through the price levels remains constant. Wantoonni biraa dhaabbataa ta'anii change in quantity demand keenya yoo ilaallu piraayisii wal qabatanii jechuudha. Yeroo piraayisiin jijjiiramu innis jijjiirama jechuudha. Garuu immoo amma deebineetoo gaafa aggregate demand ilaallu piraayisii wajjin wal qabatu hin jiru jechuudha. Piraayisiin keenya dhaabbataadha jechuudha barattoota. Piraayisii fi quantity demand irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Garuu immoo piraayisiin aggregate demand keenya irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Faaktarii biraatii aggregate demand irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Ishi taafuuf general price level remain constant dhaabbataadha.
any positive change if any of these factor cause the rightward shift of aggregate demand. A negative change shift is the aggregate demand curve lift. Kun ifa isinii ta'u isinittan argisiisa. Waliin laalla akka ifa isiniif ta'u. Ifa isiniif ta'uudhaafi. Akka ifa isiniif ta'uudhaafi. Giraaficha. Ammas giraafii kaasnaa jechuudha. Giraafiin kun ni jira piraayisii miti amma asitti piraayisiin dhiibbaan qabu cheenjiin kwanti aggregate demand keenya irratti illee. Aggregate demand keenya irratti piraayisiin komaa rakkina qabu waan ta'eef faaktariiwwan biraati jechuudha. Faaktaroota inni ilaalla waliin amma garuu akkamitti shift akka inni godhu bicha isinitti argisiisuudhaaf faaktariiwwan biraan jiru kwantitiin keenya asiin jira jechuudha. Kanaafuyyuu gaafa inni amma any positive change will what and increase the factor cause the rightward shift of the aggregate demand. Aggregate demand keenya gara mitaatti gara mirgaatti dabala jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. Gadi bu'u barattoota. Ifama. Akkana jechuun maal ta'a gara rightwardiitti achi ba'a. Gaafa immoo negatiiva ta'e vaaliyoon nu argannu sun aggregate demand keenya negatiiva gaafa ta'e leftwardii maal ta'a karviin keenya gara leftwardii kana jechuun akkana gadi bu'aa deema jechuudha. Akkana bifa kanaan akkanatti gadi bu'aa deema jechuu keessatti. Garuu immoo yeroo rightwardii dabalu akkana ba'a jechuudha. Kanaafuyyuu kun muuvimentii akkamiiti? The same along the same pointii tokkorraa miti jechuudha. Shift godhaa jiru jechuudha. Kana isinitti argisiisudha. Kana kan isinitti argisiisuu barbaade. Ishi. Itti fufna. Faaktariiwwan akkamiitu aggregate demand keenya change godhuu danda'an. Faaktar piraayisii miti jenne piraayisiin keenya quantity demand bicha maal nu godhuu danda'an jijjiiruu danda'a jennee jira. Kanaafuyyuu faaktar includes general level of income of people. Gabiin nama sanii hangam inni kun dhiibbaa geessisa. Maalirratti? Changein aggregate demand keenya irratti jechuudha. Real interest rate. Dhala isa dhugaa dhiibbaa geessisuu danda'a. Level of economic activity in other country. Economiin sosochiin diinagdee biyya biraallee dhiibbaa geessisuu danda'a. Maalirratti? Aggregate demand keenya irratti. Availability of credit. Argamiinsa maalii? Liqii wayii sirriitti moora argamuu danda'a jechuudha. Moora argamuu danda'a, dhabamuu danda'a. Inni kunis dhiibbaa qaba jechuudha. The level of economic activity in the economic itself. Isuma keessattuu yommuu itti salphii maayyuu economic activity innis dhiibbaa geessuu kun maalidha? Aggregate demand. Changein aggregate demandiiwwan keenya irratti warroota dhiibbaa geessisan factor affect warra godhanii jechuudha. Garuu maal jenne? Changein quantity demand irratti dhiibbaa geessu piraayisiidha jennee jechuudha. Ishi exampleewwan kana waliin ilaalla. Shift in the aggregate demand curve. What is kind of variable that led to shift aggregate demand? Aggregate demand keenya kan akka inni shift godhu sababoota maaliiti? Gara variable jijjiiramoota maaliiti? In another word, what can cause? Maaltu maalii ta'uu danda'a? Sababa ta'uu danda'a. Aggregate demand curve keenya irraa isa akka ta'u gusee tokko immoo fail akka ta'u. Kanaafuu gaafii kanaaf deebii kan nuu kennan kanneen jedha. Aggregate demand change when spending goods and service change. Kanaafuu aggregate demand keenya kan jijjiiramu hamma nu meeshaa wayii irratti yookiin gudii wayii irratti spend goonu sun gaafa jijjiirame jechuudha. Inni gaafa jijjiirame. For example, if spending increase gaafa maaliin keenya dabale wanti nu mi'a wayiitiif jecha maallaqa wayii baasnu irratti spend goonu sun gaafa dabale price level aggregate demand keenya ni dabala jechuudha. Gaafa immoo faallama kanaan hammi nu spending keenya gadi bu'u ta'e hammi nu irratti baasnu gadi bu'u ta'e price level of aggregate demand keenya fail ta'a jechuudha. Fedhiin keenya maal ta'a? Gadi bu'aa ta'a jechuudha. If at a given price level maaliif at a given price level maaf jedhamtoota price level in aggregate change in aggregate demand curve keessatti bu'aan qabu waan ta'eef sakaris paribus means other thing is constant kabira hunduu dhaabbatama ta'e. Kanaafuu pricein as keessan galu jechuudha. Consumptioniin keenya yoo dabale
consumption, investment, government purchase or net export rise, aggregate demand will be rise. Aggregate demand curve will be shifted to the right. Karaa mirgaatitti nu ba'a jechuudha. Maal jedhee piraayisiin bakkuma jirutti dhaabbatee konsepshiniin keenya, investimentiin keenya, government purchase, net exportiin keenya yoo dabale aggregate demandiin keenya akkanuma ni dabala. Kan immoo aggregate demandiin keenya gaafa dabalu aggregate demand curviin keenya shift godha to the right. Karaa maaliitti? Karaa mirgaatitti. Karaa mirgaatitti akka reefsitti argisiisan jechuudha. Faallama kanaan immoo yoo ta'e given price level akkuma jirutti ta'e consumption, investment, government purchase or net export fail, aggregate demand will be fail. And the aggregate demand curve will be shifted to the left jechuudha. Akkana ta'a jechuudha. Kun kama amma jenne sana waliin kama amma jenne kana pricing akkuma jirutti ta'e consumption keenya yoo dabale, government purchasing keenya yoo dabale, net exporting keenya yoo dabale, aggregate demand keenya ni dabala. Gaafa immoo faallaa isaa ta'e gaafa gadi bu'e aggregate demand keenya buusuu danda'a jechuudha. Ifanatti fakkaata. Ishi waliidhaan taafuuf. Ishi. There are two categories of aggregate demand determinant. Aggregate demand keenya kana determine godhan determinant godhan waa meeqatu jira? Waa lamatu jira jechuudha. Two category qoqqoodamiinsa lamatu jira. Tokkoffaa policy variable under government control isa jennu jechuudha. Maali jennee? Policy variable under the government control. Poolisiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Kanaafuu determinantii lama qaba inni aggregate demand, innis policy variable under government fi exogenous variable which are determined outside the aggregate demand. Maanis aggregate supply framework isa jennuun jechuu lammaffaa irratti control ka godhu kan immoo determine kan godhu. Poolisii akkamiiti? Poolisiiwwan garaagaraa yoo jennu mootummaan to'ata. Monetary policy and fiscal policy isaan jedhaman jechuun ilaalla isaan boqonnatti aanutti. Exogenous variables which are determined outside the aggregate demand minus aggregate supply framework. Kun immoo jechuun yoo ilaallutti determine kan nu godhu isa biyya biraa jechuudha. Ekonomii isa biyya biraa, foreign economic activity ta'uu danda'a, teknooloojiin jijjiiramuu danda'a. Teknooloojii jijjiiramuu kunis aggregate demand keenya akka change godhu taasisuu danda'a jechuudha. Factor affecting consumption isa waliin ilaallu. Consumptionii keenya yookiin immoo fayyadama keenya irratti dhiibbaa kan geessisu maaliin fayyadama keenya irratti dhiibbaa irraan ga'uu kan danda'u. Consumption jechuun wanta fayyadamnu wayii. Consumptionii keenya kan akka sirriitti fayyadamnu yookaan immoo akka sirriitti hin fayyadamne kan nu taasisu maaliin kan jedhudha jechuudha. Four factor can affect consumption. Wealth, expectation about the future, price and the income, interest rate and income, tax. Inni jennuun kuni maal godhaa inni jennuun kuni barattoota dhiibbaa irratti geessisa consumptionii keenya fayyadama keenya. Tokkoffaa fayyadama keenya irratti wanni dhiibbaa geessisu wealth jenna qabeenya. Greater wealth make individual feel financial more secure and there is more willingness to spend. Namni qabeenya seeraan qabu tokko, qabeenya jabaa qabu, qabeenya isaa dabalaa jiru tokko, financially namni secure ta'e tokko hammi inni waa baasu ni dabalaa jedha. Maaliif qabeenya qaba waan ta'eef. Hammi kanaafuyyuu immoo deemee maal ta'u jedhonni kun hammi inni consumption godhullee ni dabalaa jechuudha. Hin fayyadama kanaafuu qabeenya qaba waan ta'eef. Increase wealth gaafa qabeenya kee dabalu lead to increase consumption. Consumptionii kee ni dabalta. For example, if consumption increase then aggregate demand rise. Gaafa immoo consumptionii kee dabalu aggregate demandiin kee maal ta'a? Ni dabala. Dura jennee jirra waan ta'eef. Kanaafuu aggregate demandiin kee dabala jechuun immoo aggregate demand curviin kee garamitti shift godha? Gara raayitiitti. Gaafa immoo decrease in wealth lead to the fail in consumption. Decrease in wealth gaafa qabeenyi kee gadi bu'u leed to garamitti si geessa? Consumptioniin kee fail akka ta'utti. Fail in consumption. Consumptioniin kee akka maal ta'u? Fail. Which in its turn lead to the fail aggregate demand constantly. Kun immoo iyyuu gaafa qabeenyi kee kufu consumptioniin kee ni kufu. Kun immoo garam si geessa? Aggregate demandiin kee akka kufu. Aggregate demandiin kee immoo kufu jechuun aggregate demand curviin kee maal ta'a? Shift to the left. Kara keessatti deebi'ee akka reebisaatti. Hariiroo isaanii waliin ilaallu kan malaallee gaafa qabeenyi kee dabalu
consumptioniin kee ni dabala, aggregate demandiin kee ni dabala. Gaafa qabeenyi kan kee gadi bu'aa deemu consumptioniin kee gadi bu'u, aggregate demandiin kee gadi bu'aa jechuudha. Ishee waliin taafuuf. Ishee expectation about the future price and the income. Consumptionii keenya irratti immoo ammallee wanni dhiibbaa geessisan, wanni affect godhan inni lammaffaan maalidha? Expect godhuuf fuulduratti piraayisiin hangam ta'e naga gudii tokko incoming kiyya fuulduratti ta'ee hangaman argadha kan ibsan jechuudha. If individual expect higher price in the future, namni dhuunfaa tokko fuulduratti gatiin meeshaa tokkoo ni dabala jedhee kan yaadu ta'e, they increase current consumption isaanii dabala. Expenditure expend godha jechuun baasama moor maaliif fuuldura hin dabala. Kanaafuyyuu maal godhu qaba? Gudsii sanarra fayyadamuu qaba jechuudha. To buy goods ni bita. The lower current price. The lower what? The lower current price. Gatii amma jiru gadi bu'aan bita. Maaliif boru akka dabalu jedhu ni beeka waan ta'eef expect godhaa jira waan ta'eef. Increase consumption. Consumption isaanii dabala, kun immoo iyyuu aggregate demand keenya dabala. If individual expect lower price in the future, gaafa immoo meeshaan gatiin meeshaa tokkoo fuulduratti ni hir'ata jedhee yaadeefu maal godhuu qaba? Maal godhaa? Akkam godha? Kan jedhu ilaallaa jechuudha. If individual expect lower price in the future, gatiin gursii tokko meeshaa tokko fuulduratti ni hir'ata yoo yaade consumption har'aan hir'isa jechuudha. Decrease current consumption, expenditure isaas ni hir'ata. Kun immoo iyyuu reduction consumption lead to decrease aggregate demand godhaa jechuudha. Expectation of the high future income of ilaalee incoming kiyya hoo dabale fuulduratti na dabala yoo yaade consumption kiyyaadhaan fayyadama. Maaliif boruu san rakkadhu hin dabala waan ta'eef incoming galiin kiyya hin dabala income jechuun dattoota. Faallama saniin immoo gaafa incoming kiyya fuulduratti hir'atu ta'e maal ta'a? Ni hir'ata jedhee yoo natti himan yookiin yoo na beeksise kaampaaniin tokko damoosni kee ni hir'ata jedhee fuulduratti expect kan godhee natti moo ta'e har'a consumption kiyya ni hir'isa. Maaliif boruu hir'atuu danda'a waan ta'eef boruu rakkachuu hin danda'a, save godhuu hin qabaa jechuudha. Increase consumption ta'u jechuudha. Gaafa fuulduratti na dabalattee gaafa yaaddu consumption kee ni dabala, aggregate demand kee ni dabala. Garuu immoo fuulduratti gadi bu'aa jettee yaaddu consumption kee ni bu'a, aggregate demand keetis maal ta'a? Gadi bu'aa jechuudha. Isuma amma jenna. Ishee inni sadaffaa waliin haa ilaalu. Factor affecting consumption keessaa jechuudha. Factor affecting consumption interest rate. Interest rate and increase the interest rate. Kana jechuun immoo interest rate jechuun waan wayii liqiidhaan consume gootan, liqiidhaan fayyadamtan yoo ta'e liqeeffattanii dhalli isaa guddaadha jedhanii yookaan isinitti himan ta'e akkam gootu barattoota? Mee akkam gootu? Dhalli isaa guddaadha yoo jettan hammi fayyadama keessanii har'anii xiqqaata. Baankiidhaan liqeessuun isinitti hafuuf ta'a jechuudha. Garuu immoo iyyuu liqaan isaa akka deebistan dhalli isaa gadi bu'aadha yoo jedhamtanoo. Dhalli isaa gadi bu'aadha yoo jedhamtan more liqeeffattu jechuudha. Sanirra consumptionii keessanii dabalta. And increasing interest rate. Interest rate dhalli isinitti dabalame yoo yaadamtan. Increase monthly payment. Kaffaltiin keessan ji'anii dabalamtan yoo yaadamtan kun immoo iyyuu hamma bituu keessanii wajjin kun godhu jechuudha. Kanaafuu consumptioniin keessan gadi bu'a. Consumptioniin bu'ee jechuun immoo aggregate demandiin keessan gadi bu'a. Gaafa immoo iyyuu interest ratein decrease ta'u monthly paymentiin keessanis decrease ta'u. Kanaafuu durable good ifaa purchase godhuu dandeessu jechuudha. Durable good. Thereby increasing consumptioniin keessanii dabala. Maaliif dhalli gadi bu'e isinirraa waan ta'eef kun immoo iyyuu consumptioniin keessan ol ba'ee jechuun aggregate demandiin keessan ol ba'ee isa jennuusan. Kun isuma ibsa. Income tax ilaalu. Income taxiin dhiibbaa qaba consumption irratti. Akkamitti income keessan galii keessan tokko irratti taxi more bu'aa yoo ta'e maal gootan consumption keessan irratti yoo immoo isinirraa gadi bu'e consumption keessan dabalaa jechuudha salphaadha kun barattoota. As income tax rise, income taxing gaafa dabalu disposal income keenya irratti. Disposal income means income profit minus taxation jechuudha. Bifa salphaadha. Profit minus taxation means disposal income. Disposal income jechuun isa bu'aa keessan isa callaa isa qulqulluu jechuudha. Taksiin irraa baheetu. Gaafa taksiin ol ba'u disposal income keessan gadi bu'a. When people less take home to pay spend, consumption of immoo maal ta'a namni gadi bu'aa jechuu jira. Constantly aggregate demanding keenya san gadi bu'a. Gaafa garuu taksiin keessan sinirraa reduction ta'e
maal ta'a? It rise disposal income keessan ni dabala jechuudha. Disposal income maal ta'a? Ni dabala akka amma jenne sanitti jechuudha. Kun immoo when people more to take home pay spend consumption akka mooyyuu irra caala maal godhan? Consume goonuun gargaara jechuudha. Aggregate demand will increase. Aggregate demand keenya maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Factor affecting investment yaalaalluun. Factor affecting investment isa jedhu. Investment yoo investment jechuun mana ijaaraa jiraattan investmentidha mana sanarratti. Invest godhuudhaaf wantoota baay'ee isin barbaachisa. Kanaafuyyuu investmentii keenya kana maaltu affect godha? 3 factors that change investment interest rate, expectation about the future sale, business taxation. Kanaafuyyuu investmentii keenya affect godhuu kan danda'u dhala. Deebi'ee immoo fuulduratti hammam gurgura. Yoo meeshaa wayii ta'e wanni irratti invest gootan hagamnaa bita. Business tax. Taaksiin biizinasii sanarraa mooyyuu taaksii godhamtanillee murteessadha. Asirratti barattoota piraayisiin hooma takka maaliin qabu dhiibbaan qabu. Piraayisiin eessatti qaba? Quantity demand irratti. Nu garuu kan jirru eessa? Aggregate demand bira kan daganne. Interest rate. Interest rate mee akkamitti qaba? Investment irratti dhiibbaa. Change in interest rate affect business decision murtoo keessanii jijjiira. As interest rating keessanii ol ba'e cost investment irratti isin baastan maal ta'a? Cost of a given investment project rise, business investment less. Kanaafuu hammi dhalli keessan isinitti ol dabala yoo ta'e hammi isin projektii sanarratti baastan maal ta'a? Waciitti dhumtu jechuudha. Waciin keessan ol ka'a. Kun immoo biizinasii keessan gadi buusaa jechuudha. As investment decrease, aggregate demand also decrease. Investmentiin kee gadi bu'u jechuun immoo aggregate demandin kee gadi bu'u jechuudha. As interest rating keessa fail ta'ee yoo kostiin isin har'a baastan kun gadi bu'a. Maaliif? Kostii jechuun maallaqa wayii baankii yoo liqeeffattan dhala hojii kaffaltu. Gaafa dhalli sun isinirraa hafu garuu kostiin keessan gadi bu'aa ta'a jechuudha. Gaafa inni gadi bu'aa ta'u biizinasii keessan irratti immoo invest gootu. Kun immoo yoo aggregate demandii keessan akka dabalu taasisa jechuudha. Isa lammaffaa waliin haa ilaallu. Factor affecting investment isa jedhu jechuudha. Expectation about the future sale. Fakkeenyaaf mana wayii ijaartanii gurgurtuu ta'e mana wayii irratti invest gootanii mana san fuulduratti gurgurtuu yoo ta'e manni sun fuulduratti gurguree sirriitti na fayyada waan gaariin irraa argadha jettanii yoo yaadda maal gootu? Har'a seeraan mana san ijaaruuf ka'umsa horattu irratti maallaqa baastu jechuudha. Garuu immoo fuulduratti baay'inaan hawwattu jettanii har'a baay'ee irratti hin baastan jechuudha of qusattuu jechuudha. Kanaafuu business invest because they expect to the sale goods to produce. Meeshaa ta'uu danda'an invest irratti gootan fakkeenya isiniif barattoota dhiifa. Expectation about the future sale. Fuulduratti hagam gurgurama aggregate demand keenya hojii wanni qabuman. Business become optimistic and pessimistic jedhamu jira. Businessiin kiyya tokko optimistic jechuun fuulduratti bu'aa naa qaba jettanii yoo yaaddan gurgura irratti bu'aa naa qaba yeewoon ka yaadu ta'e investmentiin kiyya har'aan ni dabala. Kun immoo aggregate demand kiyya dabala jechuudha. Business become pessimistic about the future sale. Fuulduratti yoo maal ta'e pessimistic baay'ee na fayyaduu jettee immoo kan yaaddu ta'e investmentii keessa maal goota? Investment irratti gootu sun gadi bu'a jechuudha. Hin gootu jechuudha fuulduratti akkasii fayyadne beekaa ta'a baay'isoo. Aggregate demandin keessa gadi bu'a jechuudha. Inni sadaffaan investmentii affect godhu business tax isa inni kana jechuudha. Business naturally consider expected after tax. Businessii walumaa galattuyyuu eega taaksii irraa kaffalte waa wayii eeggata profiitii wayii jedha. Which make investment decision irratti kun. An increase business tax. Business tax in kee dabala. Fakkeenyaaf mana jenne mana ijaarteerta mana sanirra yookiin mootummaadhaa qaraan ati qarattu ol dabala yoo ta'e lower expect profitability. Fuulduratti fayyadamni kiyya maal jettee yaadda? Gadi bu'a. Maaliif? Kanaafuyyuu disposal income akkamitti arganna inni? Profit minus taxation jedhe. Taxation gaafa guddate profitii gadi buusaan ta'eef. Businessiin kee kanarratti invest suutan hin gootu jechuudha. Less invest irratti goota. Investment spending kee decline jalaa ta'a. Aggregate demanding kee ammas also decline ta'a jechuudha. A decrease in business tax.
Business taaksiin kee immoo yookaan gadi sii bu'u ta'e yoo taaksii mootummaa si godhu amma xiqqoo yoo ta'e yoo kanaafuu fuulduratti profitabilii naaf bu'aa qabattee yaadda. Kanaafuu investimentii kee seeraan irratti invest goota. Kun immoo deebi'ee aggregate demandii kee ni dabala jechuudha. Kan factor affecting government yaaladhume oli. Factor affecting government spending. Mootummaan akka inni maallaqa baasu wantoonni affect isa godhan maali? An increasing government purchase. An increase mootummaan yoo maal dabale? Hammi waa bittaa isaa yoo dabale. Fakkeenyaaf maal bitani? Military equipment meeshaalee waraanaa yoo inni bitu. Will shift aggregate demand curve is right. Maaliif dabaleera consumption isaa waan ta'eef. Consumption isaa yoo dabale immoo maalii keenya dabala aggregate demand dabala waan ta'eef jechuudha. As long as tax collection and the interest rate do not change as a result. Kanaafuyyuu tax collection hin qabu, dhalaan qabu, mootummaan kan isaati waan ta'eef bitaa. Kanaafuu inni kun immoo not change as a result ta'uu hin danda'a. Gaafa mootummaan reduction godhee waan inni spend godhe gaafa maal fa'aa irratti baay'ee hin baasne mootummaan maallaqa ofii example fuel transportation project irratti baay'ee hin baasu jechuudha. Will shift aggregate demanding keenya immoo karaa liftititti move shift godhaa jechuudha. Factor affecting net export kan jedhu waliin alaalu. Factor affecting net export. Alaalu shi the main determinant of net export. Net exportii keenya determinant kan godhan domestic and foreign income. Maaliif net export jechuun export minus import isa jennu sanii jechuudha. Inni kun immoo maal godha? Domestic and foreign income determinant isaaniiti kun relative price, exchange rate, domestic and foreign trade policy and the preference and the technology. Kunni maal affect godhan? Net export keenya affect godhu jechuudha. For instance, change in national income affects the net export. National income galiin biyyattiin addunyaan yookiin biyyattiin argattu naashiniin tokko national income affect godhuu danda'a. Net exportii keenya mee akkamitti wajjin haa ilaallu. Ishii waliin haa ilaallu. Akkamitti godhuu danda'u. As foreign real national income rise galiin addunyaan argattu yoo dabale foreigneroon yookiin immoo warri adiin maal godhu? Meeshaalee Itoophiyaa more baay'ee godhu. Baay'ee bitu. Maaliifi national income isaanii dabaleera waan ta'eef. Galiin isaanii maal ta'eera? Dabaleera waan ta'eef meeshaalee Itoophiyaa seeran baay'ee bitu jechuudha. This Ethiopian export is rise. Kun immoo Itoophiyaan export ishii sirriitti dabalti. Maaliifi warroonni alaa meeshaa Itoophiyaa ni bitu waan ta'eef kanaafuu Itoophiyaan immoo warraa bitame export goote jechuudha. Ammoo inni nu export goonu buna. Galiin isaanii dabale yoo ta'e immoo isaan buna seeran nurraa fudhatu jechuudha maallaqa hin qabu waan ta'eef. And export rise, net exporting Kenya sachuman rise ta when more other things sacrifice paribus means other things constant. As net export rise, aggregate demand will be rise. This process work inverse relationship jechuudha. Faallaa kanaatti yoo ta'e immoo akkana. This means the foreign real national income fail gaafa ta'u foreigneroonni meeshaa Itoophiyaa baay'inaan hin bitan. Kanaafuu immoo exportii keenya fail nu jalaa godha. Kun immoo lower net exporting keenya gadi bu'a. Kun immoo reduce aggregate demand godha. Maaliif galii hin qaban waan ta'eef jechuudha. In this case kun sanuma tokkuma waan ta'eedha fi kun. In the case of change in rate affecting net export kan jennu kun when currency appreciation when currency depreciation kan jedhamu jira. When currency appreciation currency biyya tokko yookiin doolaarri biyya tokko yookiin birriin biyya tokko appreciate ta'e yoo jenne value qabaate yoo jenne more of the foreigner currency is needed to buy it. Gaafa fakkeenyaaf currency biyya alaa tokko appreciate ta'e jechuun bu'a qabeessa gaafa ta'e warroonni biyya alaa waa bituudhaaf more kaka'umsa qabu. Fedhii qabu, niidii qabu. Gaafa currency depreciate ta'e if more need fedhii guddaa illee osoo qabaatanii garuu mooyyuu baay'ee godhuudhaaf foreigneroonni maal ta'u? A currency is said to depreciate if more of its needs by foreign currency. Gaafsan immoo faallaa kanatti ta'a jechuudha. For example, change in
change in exchange rate from USA $1 is equals to 32 Ethiopian birr. 32 USA dollar is equals to 1 Ethiopian birr means the more dollar are needed to buy Ethiopian 1 birr. And birr appreciation. Gaaf kan birriin appreciate ta'e jenna amma birriin keenya appreciate ta'e kan jennu gaafa doolaarri 32 birrii tokkotti nuuf jijjiiramu birriin appreciate ta'e. This because more dollar are needed to buy one. Kanaafiyyuu maallaqa Itoophiyaa takka bituudhaaf baay'inaan doolaara barbaachisa waan ta'eef. Kan ammoo birriin keenya immoo bu'a qabeessa ta'e jechuudha. Birriin takka doolaara ganaa nuu bituu dandeecha jechuudha. When dollar depreciate of national currency make foreigner goods more expensive. Kun immoo maal jedha? Gaafa doolaarri biyya tokko immoo depreciation ta'e akkamitti jenna? Depreciate ta'e jechuun immoo akka amma jenne kana jechuudha. Doolaarri 32 kun birrii takka ta'e jechuun doolaarri alaa depreciate ta'e jechuudha. Birrii keenya appreciate ta'e malee. Gaafa immoo doolaarri isaanii kun depreciate ta'u maal jedha? Foreigner goods more expensive. Kanaaf foreigneroonni waa bituudhaaf baay'ee xiqqaalaa jechuudha. Maaliif birriin takka biyya keenyatti maal bu'aa qabdi? Bu'aan qabdu. Kanaafiyyuu wanta karameellaa takka bitti yoo ta'e karameellaa takka bituu isaan birrii doolaara 32 qabaachuu qabu. Kanaafuu isaaniif baay'ee guddiitti ta'a jechuudha. Garuu immoo appreciate ta'e osoo jennee doolaarri alaa foreigneroonni chiipparii ta'aaf meeshaa Itoophiyaa bituun jechuudha. Baay'ee itti rakasaa jechuudha. Ishi ilaalu. As birri depreciates. Birriin depreciate ta'e yoo jenne akkamii jedhu. Foreigner depreciate ta'e jechuun maal jechuudha? Birriin Itoophiyaa bu'a dhabeessa ta'e jechuudha. Gaaf kana hoo foreigneroonni warri alaa meeshaaleen Itoophiyaa maal ta'uuf? More expensive. Foreigner goods nuuf meeshaaleen alaa baay'ee maal ta'a? Guddiidha jechuudha nuuf. Birriin keenya bu'aan qabu jechuudha. Birrii 10,000 doolaara takka ta'a gaafa ta'u. Depreciate ta'e jechuudha birriin keenya bu'a dhabee jechuudha. Kun immoo meeshaa alaa akka nuun binne baay'ee nutti adda ta'a.